Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Voice Tuubii har'ammoo kana isinii qabadhee dhufe plate movement and plate boundary isa jedhudha. Paartii isa sadaffaadha jechuudha. Paartii 1 irratti continental drift theory ilaalleerra. Paartii 2 irratti immoo plate tectonic theory isa jedhu ilaalleerra. Paartii 3 isaa plate movement and plate boundary kan jedhu ilaalla jechuudha. Jalqaba platein maalidha kan jedhu egaa isinitti agarsiiseen jira. Dacheen bifa kana yoo qabatte inni kun isa haala teechuma lafaa odoo ta'e inni gubbaarra kun crusty, inni jidduu kun immoo mantle, inni kun core akka jedhamu ilaalleerra. Kanaafuu uppermost layer fi uppermost layer of mantle fi crustiin walitti maali jedhamanii waamamu? Lithosphere dha jechuudha. Lithosphere kanatu babbaqaquu lithosphere yookaan immoo qoqqoodama lithosphere kanatu maali jedhama? Plate jedhama. Bifa kanaani kan isheen qoqqoodamtu waa'ee ta'eef qoqqoodama isaa kanatu maal jedhama jenneerra? Plate jenna. Plate boundary kan jennu immoo daangaa pileetiiwwaniiti. Egaa isheen tun amma plate odoo taate jidduun kun akkatti plate odoo taate asiis kunis plate tokko odoo taate boundary ishee tanaa fi boundary isa kana maali jedhameetu waamama? Plate boundary jedhameeti kan inni waamamu. Kanaafuu plate movementiin akkamitti platein kun qaamni kun iddoodha iddootti sosocho'a. Plate boundary immoo akkamitti siqa, akkamitti immoo convergent ta'a, akkamitti divergent ta'a, akkamitti immoo constructive yookaan immoo conservative ta'a kan jennu wajjin kan laallu ta'a jechuudha. The way that plate interact as their merging depend on whether the crust forming the top of the plate at a point of contact is ocean or continental. Amma iddoon pileetiin kun muuvimentii ta'anii walitti dhufan kun pileetiin lama akka walitti dhufan kuni yookaan yeroo tokko tokko akkanas addaan deddeemuu danda'u. Inni kun maali jedhama? Plate movement jedhama. Yoo pileetiin iddoo sana bakka sana gara tokko walitti siqe yookaan immoo yoo walirraa siqe pileetumiin move gochaatti pileetiin socho'aa jirti jennaan. Gaafa kana marji kan gootu yookaan kan ishee walitti dhuftu based kan isheen irratti taatu maal irratti? Ocean yookaan immoo continental irratti maali taati? Pointii tokko gara pointii kaanitti move ta'uu dandeechi jechuudha. Ocean ni jennu pileetii galaanati, galaana kan ofirraa qabu. Continental kan jennu immoo kan dacheetu kan qaama lafaa kan ofirraa qabudha. Isa kun move yoo ta'u kan maali ta'a? Crustiin gubbaarraa yookaan qaamni gubbaa laayeriin inni gubbaa kun move yoo ta'u gara paartii tokkotti kan inni siqu waa'ee ta'eef walirraa siquun yookaan walitti siquun pileetii santu maali jennaan amma? Plate movementii jennaan. Inni kun ocean plate movementii ta'uu danda'a, continental crust movementii ta'uu danda'a jechuudha. Continental crust made largely of the granite. Amma maal irraa ijaaraman jettanii akka hubattanii fi continental jechuun crustiin inni lafaa kan paartii lafaa ofirraa qabu kan dachee ofirraa qabu kun dhagaa granite jedhamurraa kan inni ijaarame. Dhagaa granite jedhamurraa kan inni ijaarame. Density isaa less density dha. Density jechuun ulfaatina hin qabu. Kan dachee kun yookaan continental crustiin kun ulfaatinni isaa gadi bu'aadha. Ocean crustiin garuu kan inni irraa ijaarame basaltite dha. Basaltite kan jedhamu irraa ijaarame. Basaltite irraa ijaarame waa'ee ta'eef maalidha inni kan inni irraa ijaarame? Basaltite irraa waa'ee ta'eef baay'ee ulfaatina qaba yookaan density qaba jechuudha. In terms of density dhaan yoo laallu kamtu caala density dhaan? Ocean crust dha jechuudha. Qaamni ulfaatu kan galaanati jechuudha. Continental crustiin garuu ulfaatina hin qabu jechuudha. Kanaafuu haala densitytiin yookaan immoo dhagaa irraa ijaaramaniif kan continental crust granite irraa kan inni ijaarame, kan immoo ocean crust basaltite irraa kan inni ijaarame jechuudha. So at the plate moves mee amma gizee move ta'u pileetiin tokko iddoo tokko yoo sosocho'u gizee tokko tokko convergent kan ta'e argan, yeroo tokko tokko immoo divergent kan ta'e argan, gizee tokko tokko immoo slightly past each other. Mee tokko tokko na laal. Convergent kan jennuuni akkam seetan? Amma convergent kan jennu qaamni asii akkana dhufaa tokkos garaa na dhufaa pileetinii jechuudha. Pileetiin inni tokko garaa na dhufaa inni tokko garaa na dhufaa akkana walitti yoo dhufan come together yoo ta'an maali jedhamu isaanii? Come together yoo ta'an isaan kunniin maali jedhamu? Convergentii jedhamuun. Convergentiin kuniin form convergentii yoo dhumani qaamni garana dhufu kun amma fakkeenyaaf isheen kun crustii oceania jennu kan oceania jennu inni kun immoo continental jennu. Egaa qaamni lama yoo akkatti ol seenu inni density xiqqaa qabu gubbaarra ol ba'aa deema. Inni density xiqqaa qabu gubbaarra ol ba'a, inni density guddaa qabu immoo jala seenaa deema. Gaafa akkatti jala deemaa seenu asala maaltu jira? Gara dachee lafa keessa lafaatti ho'iinsa jira isiniin jedhamtire anthropos partii isa jennu. Inni kun qaama jalatti seentu tana hin nyaataa deemaa jechuudha. Gaafa kana maali ta'aati kan inni reemuree? Destructive jedhama.
qaamni badaa waa'ee deemuuf keechaa nyaatamaa waa'ee deemuuf distractive boundary jedhameetu waamama jechuudha. Yoo akkatti kan dhufan ta'e inni tokko jala seenaa inni tokko gubbaarra ba'a inni jala seenu kun nyaatamaa inni olii kun immoo ol ba'aa deema waa'ee ta'eef distractive hin dhuumu isinii galee qaama lafa haaraan dhuumu kan jiru sana nyaataa deema malee. Inni biroo immoo Divergent. Divergent gaafa jenne inni tokko garana deema inni kunis garana deema. Jidduun kun amma maal ta'a deema? Bal'achaati kan inni adeemu. Inni kun garana deemu inni kun immoo garana yoo deemu bal'achaati kan inni adeemu. Bal'achaa sababii inni adeemuuf inni kun immoo maalii dhuuma? Speed Divergent or speed apart dha walirraa fagaachatti kan deemu yeroo kana conservative boundary jedhama. Conservative sababiin jennuuf asitti new place yookaan iddoo haaraa arganna. Kanaafuu meeqa godha jechuudha. Lafa haaraa iddoo haaraa meeqa godha. Tokko tokkoon ilaalla waa'ee ta'eef inni kun maal jedhameetu waamamu? Conservative jedhamee waamama. But slightly past each other along fast called transform kan jedhamu jira. Inni kun immoo transform kan jedhamu kun inni tokko akkatti deema inni tokko akkatti deema. Amma inni kun boundary kanaan tuqu inni kunis boundary kanaan tuqu odoo waliin tuqeen waluma cinaa kan isaan darban kun yeroo kana maali jedhameeti kan inni waamamu? Conservative jedhama. Kanaafuu create yoonni isaan godhan tokkos hin jiru destructive yoonni godhan hin jiru yoonni immoo construct godhanis hin jiru inni ijaaranis hin diiganis. Kanaafuu isaan kunneen past each other dha jechuudha. Tokko tokkoon ilaallu. Convergent plate boundary kan jedhamu kana ilaala. Convergent plate boundary kan jedhamu kun there are boundary two plate move toward each other. Amma convergent dha kan jenne sun isan sila sinitti agarsiise sun qaamni lamaan gaafa toward each other walitti kan adeeman yoo ta'e walitti kan akkana adeeman yoo ta'e inni kun maali jedhama? Convergent boundary jedhama. Such boundary the denser plate will be forced under or subdued beneath the less density one. Amma maal ta'a inni density irratti based ta'an inni density guddaa qabu maali ta'a? Force humna isaatiin kun akka isa jala subdued ta'u yookaan jala galuu godha of jala galuu godha gaaf akka inni jala galuu godha. Kanaafuu inni density guddaa qabu ol baati kan density xiqqaa qabu ol baati kan inni adeemu. Density guddaa kan qabu immoo jala kana siinee kaan ol baataa deema jechuudha. Kanaafuu density less density kan qabu maali godha? Ol baati kan deemu. Kanaafuu subdued kan ta'e qaamni jala galu kun the subdued crust eventually destroyed kan jala gale kun maali ta'a deema? Gubachaa yookaan immoo badaati kan inni deemu. Qaamni jala deemu kun ibidda waa'ee ta'eef yookaan ho'aadha waa'ee ta'eef qaamni keessa dachee isa gubbaa kana maali godhaa deema? Gubaa yookaan immoo destroyed godhaa deema. Guutummaan guutuutti baduu danda'a jechuudha qaamni kun. This happen when ocean crust meet continental crust and when ocean crust meet another ocean crust. Amma yeroo tokko tokko maali ta'uu danda'a? Continental crust fi continental crustiin yoo walitti dhufanis uumamuu danda'a. Continental crust fi continental crustiin yoo walitti dhufanis uumamuu danda'a. But oceaniin immoo oceanii lama fakkeenyaaf oceaniillee walitti dhufan crustiin akkana uumamuu danda'a. Deebisees immoo continentii fi continentiin yoo walitti dhufan uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf haa ilaallu amma eastward moving Naspala plate under the southern Pacific Ocean keessatti kan argamtu amma isheen tun kan lafaati. Napala plate kan jedhamtu kun continentalidha. Inni kun immoo oceanidha. Kanaaf kun kamtu jala galaree inni dachee kun density isaa salphaadha waa'ee ta'eef gubbaatti ol ba'aa deemu. Inni kan galaanaa kun immoo maal ta'a? Jala deemaati kan inni deemu. Kanaafuu it's being subject under the westward moving South American plate. Kunniin lamaan dhufanii South American plate jalatti galuu jechuudha. The denser ocean crust pushed down into the mantle causing it to melt and produce magma. Amma densi kan ta'e isaan keessa ulfaatina guddaa kan qabu ocean crustiin dhamitire ulaan densi guddaa kan qabu akka duratti ilaala. Density guddaa kan qabu kun ulfaatina guddaa kan qabu gara mentaliitti gadi pushta gara mentaliitti gadi deema gara mentaliitti gadi seenaa deema jechuun inni kun amma less density haa jennu inni kun immoo high density haa jennu garamitti gadi seenaa gara mentaliitti gadi seena. Mentali keessa immoo ho'aadha waa'ee ta'eef maal ta'a deema? Meelti ta'a yookaan hin baqaa deema jechuudha. Erga baqeen booda maalii dhuuma? Magmaa produce godha. Kanaafuu molten rock yookaan dhagaan baqe immoo garam ta'uu danda'a? Uumamuu danda'a jechuudha. Sababii kana destructive sababiin jenneef kanaadha. The magma and the gases rise to the surface and are vented through the western crust of South America forms the volcano of the Andes Mountain. Amma gaarri Andes Mountain jedhamu bifa kanaan uumame jechuudha. Continental crust fi ocean crust walitti dhufuudhaan inni oceanii kun gadi seenuudhaan baquudhaan yookaan magmaa ta'uudhaan inni kun immoo magmaan kun immoo ulaa ventii yookaan boolla ventii jedhamuun gara South America keessatti ol ba'uudhaan maalii uumeera? Mountain Andes Mountain jedhamtu volcano irraa meek ta'eera jechuudha uumameera. Andes Mountain tun sababii maaliitirraa kan isheen uumamte? Sababii ocean crustiin fi continental crustiin walitti dhufaniifi jechuudha.
walitti dhufaniif. Amma fakkeenyaaf convergent boundary convergence of plate boundary ilaalu. Ilaala bifa kanaan inni kun amma akkana deemaa jira, inni kun immoo akkana kan inni deemaa jiru. Gaafa kana isheen tun jala seenaa jirti, inni kun ol ba'aa deema. Kanaafuu asitti amma maawuntanii uumamaa jechuudha. Inni kun immoo asitti qaama ho'aa kana keessa yoo seenu maali ta'a deema? Nyaatamaati kan inni adeemu, badaati kan inni adeemu, moolti ta'a kan inni deemu. Erga baqeen booda immoo ol ba'ee magmaa ta'uudhaan ol ba'uudhaan maali dhuuma? Gaarota waan garaagaraa uumuu danda'a jechuudha. Kun convergent boundary dha. Amma immoo if two ocean plate convergent, ocean lama odoo walitti dhufanii maaltu uumama? Subjection of one under the other may produce an arc of volcanic island. The Mariana Island of the Western Pacific were formed this way. Inni kun immoo amma gaafa ocean wal lama walitti dhufan, qaamoleen ocean crust lama immoo walitti dhufan, isaanis inni density guddaa qabu, gubbaa ba'uudhaan density guddaa qabu, qaama xiqqaa sana of gubbaa baasuudhaan inni density guddaa qabu sun nyaachamaati kan inni deemu. Sabdeet kan ta'e sun maali ta'a? Tokko gubbaadha tokko gubbaa ba'uudhaan volcanic island arc wayii uuma jechuudha. Arcii dhuma kan volcanic island arcii dhuma. Arciin kun immoo fakkeenyaaf arciiwwan bifa kanaan uumaman keessaa kan baay'ee beekamu maalidhaani? Mariana Island Western Pacific Ocean irratti kan argamtu. Mariana Islandiin kun bifa kanaan uumamte jechuudha. Oceaniiwwan lama walitti dhufuudhaan jechuun pileetiin galaanaa lama walitti dhufuudhaan convergent ta'uudhaan walitti dhufuudhaan qaamni tokko inni guddaan jala seenee inni xiqqaan immoo gubbaa ol ba'uudhaan density xiqqaan qabu gubbaa ba'uudhaan inni jalaa sun sabdiitii sun maali ta'u destroy ta'uudhaan arcii Islandii tokko volcano Islandii uumanii isheen tun maal jedhamti? Mariana Island of the Western Pacific kan jedhamtu jechuudha. Bifa kanaan kan isheen uumamte. Two block of continental crust may convergent as well. The result pressure can deform the crust. Amma continental crust lama walitti dhufe continental crust lama walitti dhufes bifa saniin yoo inni pressure guddaa kan qabu jala seenuudha. Pressure xiqqaa kan qabu immoo gubbaa ba'uudhaan maali ta'u? Bifa biraa yookaan immoo lafa biraa inni kun nyaatamaa inni kun oomishamaa deema jechuudha. The result pressure can deform crust. Amma pressurein kun lafa haaraa deform godhee haaraan uumuu danda'a. If one block is denser tokko tokkorra ulfaatina qaba yookaan density qaba yoo ta'e, the block may slide under the other, many lift the other plate rather than sinking too much itself. Amma inni tokko tokkorra density yoo qabaate, blockiin tokko tokkorra density yoo qabaate, inni kun jala galuudhaan under ta'uudhaan jala galee blockiin kan jala slide ta'uudhaan inni kun immoo lift ta'ee kaanirra ol ba'uudhaan maali godhu? Sinking match of tokko jala bu'uudhaan tokko immoo gubbaa ba'uudhaan bifa haaraa uumuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaan kan uumame haalaan. A good example of this convergence of the northwestern movement Indo-Austrian plate with the Eurasian plate. Amma gaara Himaalayaa fa'aa bakka itti uumaman yoo ilaaltan Indo-Austrian plate kan jedhamtu hin jirti. Fakkeenyaaf mee kitaaba irraa isin ta'aa agarsiisu isheetan. Indian plate kan jedhamte ishee tanaa, Indian plate kan jedhamte ishee tanaa, Australian Asian immoo platein tanaa. Amma kuni gaafa inni kun pileetiin tunii fi pileetiin tuni walitti yoo kan isheen seentu ta'e maalii uumaa deemu? Gaarri Himaalayaa sababii kanaan kan inni uumamaa jiru jechuudha. Yeroo kana ka pileetiin inni humna qabu yookaan pireesharii guddaa qabu jala seenaatti kan inni deemu, pireesharii xiqqaa kan qabu immoo gubbaatti baati kan inni deemu. Kanaafuu Indiyaan pileetiin tunii fi Indiyaan pileetiin tun laandiyaa akkasumas immoo pileetiin warra Eastern Asia fa'aa of keessaa qabus inni kunni lamaan wal jala seenuudhaan kan Indiyaatu nyaatama, gaarri warra Asia kun Himaaliyaan kun immoo ol ka'aati kan inni adeemu jechuudha. Bifa kanaan kan isaan uumamaa jiran jechuudha. Volkaanoo nyaatama inni pireesharii xiqqaa qabu, pireesharii guddaan jala seenuudhaan pireesharii xiqqaan immoo ol ba'uudhaan bifa kanaan kan isaan uumamaa jiranii. Fakkeessa Indian meet Asian the collision produce the highest mountain range of the earth Himalaya bifa kanaan kan inni uumamaa jiru jechuudha. Divergent plate boundary. Divergent kan jennu immoo paartii lama yoo garagara kan deeman ta'e, amma asitti lafa akka Rift Valley fa yookaan immoo ocean babal'ina ocean fa kan nuti arginu, amma sea floor fa kan arginu malee mountain hin arginu. Amma iddoo divergent ta'etti the ocean where plate move away from each other ocean ridge jedhama. Amma inni kun iddoo ocean ridge irratti ocean lama yoo pileetiin ocean lama kan addaan deemu yoo ta'e, pileetiin ocean lama kan addaan yoo deemu ta'e echatti ocean ridge irratti such is middle the Atlantic Ocean keessattuu ocean ridge jedhamee kan waamamu kun Atlantic jiddugaleessa Atlantikiiti. Jiddugaleessa Atlantikii laga Atlantikiiti yookaan immoo ocean garba Atlantikii irraa inni kun garana deema. Kanaafuu inni sun maal jedhamee waamama? Ocean ridge jedhamee waamama. Iddoo boundary wal lamaan irraa bitaatti mirgatti irraa deemanii jechuudha. The rising magma from underlying astrosphere interrupt and erupt beneath and at ocean ridge to create new sea floor. Amma
yeroo kana kaa jidduu isaaniitti yoo isaan addaanii Atlantic Ocean jidduutti akkanatti addaan ba'u kan as keessa maalitu ba'a magmaatu jidduu kana keessa ba'a. Magmaan kun eechaa kan dhufe anthroposphere irraa kan dhufe anthroposphere qaama maalidha qaama dhangala'aadha isiniin jedheera qaama dhangala'aa kana keessa erga dhufe interact ta'uudhaan irratti ta'uudhaan garamitti ba'a gara galaana keessatti volkaanoon uumamaa jechuudha. Volkaanoon akkasitti uumame kanatti maal jedhama new sea floor jedhama. Kanaafuu riijii haaraa lafa ol ka'oo haaraa galaana keessatti uumamu kun ocean keessatti uumamu kun sea floor'dha jedhama jechuudha. This push the plate on the either side away from each other opposite direction. Kanaafuu kan inni deemu kamitti pileetiiwwan lama push gochuudhaan gara opposite directionitti akka deeman kan taasisu jechuudha. Inni kun divergent plate boundary jedhama. Undersea volcano in the crust expand by heating have produced a long undersea ridge but with rift in the middle where the plate are separating. Ama galaana keessatti yoo kirastiiwwan lama addaan garaagarummaa isaaniitiin garaagara kan isaan deeman ta'e maalidha kan inni uumamu sea ridge kan jedhamu yookaan immoo sea floor kan jedhamutu uumama. Sea flooriin kun immoo maalii godhaa iddoo sana separate kan inni godhaa adeemu jechuudha. Inni kun immoo processiin akkasitti galaana keessatti miidiyaali keessatti galaana jiddu galeessa galaanaa keessatti maali addaan deemu pileetiin lama addaan deemuudhaan jidduu kanatti lafti haaraan riftiin haaraan uumamu sun miidiyaali isaatti maal jedhama sea floorii jedhama. Sea floor spread jedhama. Sea floorii jedhamee sea floor spread jedhamee waamamuu danda'a jechuudha. Shallow earthquakes are common at ocean. Irra deddeebitee earthquake yookaan immoo hollannaan lafaa inni xiqqaan irra deddeebi'ee maalii keessatti mul'achuu danda'a ocean ridge keessatti mul'ata kun baratamaadha jechuudha. Hollannaan lafaa inni xiqqaan jechuudha. Bifa kanaan kan inni adeemu fakkeenyaaf inni tokko garanaa adeema inni tokko garanaa adeema anthroposphere keessaa immoo qaamni yookaan inni dhangala'oon kun erga baqeen booda ol ba'aa irratti ta'uudhaan as jidduutti maalidha kan inni uumamu gaara xiqqoo yookaan riftii xiqqoon erga uumamteen booda akka gaaraa wayii jidduu kanatti immoo ishee tanaan sea floor jedhama jechuudha divergent irratti. Divergent can also happen continental produce feature called Rift Valley. Egaa kan galaanaa bifa sanii yoo ta'e kan continent immoo maal fakkaata inni yoo ilaallu continent irratti yookaan immoo qaama lafaat irratti yoo divergent ta'u qaamni lama addaan deemu maalii uumaa jira deema Rift Valley uumaa deema jechuudha. A modern example of the is the East African Rift Valley isa kecha example guddaan bifa divergent tiin kan uumame kecha inni beekamaa maal inni Eastern African Rift Valley. Over millions of years, the continental crust may separately completed with the area between flooding with the water to become a new ocean. Kanaafuu iddoo kanatti waggaa processii miiliyoonotaatiin Rift Valley uumamuu danda'eera. Inni kun immoo separate ta'uudhaan amma filadiiwwan garaagaraa new oceaniin garaagaraa ejatti argamaa jiru Rift Valley keessatti kan isaan uumaman ta'uu isaati jechuudha. Transform fault boundary. Inni kun isaan lamaan irraa garaagara. Asitti wanni uumamu hin jiru. In some place plate slide past each other lateral along fraskin in the crust. Ama dachee keessatti jechuudha. Qaamoleen lama wal bira darbu jechuudha. Past each other odoo waliin tuqin wal bira kan isaan darban. The place are called transform fault jedhama. Inni kun iddoon isaan akkasitti wal bira darban kun inni tokko asii achi deema inni tokko asii achi deema move ta'aati kan isaan adeemanii boundary isaaniitiin jechuudha odoo waliin tuqin gaafa kana maali jedhamaniiti kan waamamanii transform fault jedhamanii kan waamamu. The plates sticky and then oceanally slip and produce earthquake. Kanaafuu pileetii kana jidduutti earthquake uumamuu hin danda'a jechuun hollallaan lafaa uumamuu hin danda'a. Maaliif wal bira darbaa jira miti sababii kanaaf hollallaan lafaa uumamuu hin danda'a jechuudha. Most transform faults are found on the sea floor along the undersea mountain chain called ocean ridge. Ocean irratti mul'atu jechuudha. Sea floor irratti transforming yoo mul'atu maalee dhameeti kan inni waamamu mountain chain irratti iddoo mountain undersea jalatti galaana jalatti mountain chain bakka jedhamu jira jechuun bakki isaa lama wal bira darba sanitti iddoo sun maal jedhama yoo galaana keessatti wal bira kan darban ta'e ocean ridge jedhama. But the fault also occurred on continent. Continent irratti kan mudatu immoo fakkeenyaaf continent irratti kan mul'atu baay'ee beekamaa kan ta'e San Andreas fault in California keessatti kan argamtu tun baay'ee beekamtuudha. San Andreas jedhamti isheen tun keessatti argamti California keessatti argamti jechuudha. As plate move past each other along the transform fault, crust is neither destroyed nor created. Gaafa kana pileetiin lama yoo transforminaan bifa transportiin wal bira kan darban ta'e hin uumanis hin balleechanis jechuudha. Nor destroyed nor created jechuudha. Hin uumanis hin balleechanis jechuu dandeenya jechuudha. Plate tectonic is derived by the internal energy of the earth. Amma plate tectonic kun drive kan ta'e maalidhaani humna energy isa keessaatiin jenneera. Mechanism isaa jalqaba irratti yoo ilaalu jechuudha. Inni kun maal jenne internal energy of the earth dhaan jenneera keessa lafaatirra kan ka'e. Although there is some debate among geoscientists
as to extend mechanism. Most agree that motion of the plate is ultimately driven by conventional current in the mantle. Ama scientistoonni baay'een isa kanarrattu wal falmuu waliin galan. Maaliif dhaafi sababbiin pileetiin move ta'u sababbiin dacheen deemu jedhanii hoo kaasan waliin galan. Garuu baay'een isaanii kan ittiin walii galanii maalaani conventional currentidhaan humna ho'a keessa lafaa jiru kan mentalii keessa jirurraa kan ka'e maali ta'aa jiru move ta'aa jiru jedhaniitu lafa kaa'u. Recall that convection is means that heat transfer when the heat move with the material. Amma conventionally kan jennuu dandeenyu waan ho'aa keessatti ho'i transfer ta'a qaama tokko irraa gara qaama biraatti. Kanaafuu ho'i kun echarraa dhufeetu qaama tokko qaama kan biraa keessa jiraatee akkamitti socho'uu dandeenya jennee hubachuu qabna jechuudha. It occurs when conduction is inefficient at transport heat, particularly if the material has low terminal conductivity like rock. Amma akka jarri jedhanitti conductivity yookiin wal tuttuqaan materiaalotaa kun yoo sirriitti hin taane yookaan immoo ho'i kun maalii ta'uu qabu effectively transport heat ta'uu hin danda'u mitire efficient waa hin ta'iniif particularly if the material has low terminal conduct. Amma yoo tokko gadi bu'aa ta'ee ho'i isaa gadi bu'aa ta'ee inni tokko olaanaa ta'ee tokkotti darbaa jechuudha. Recall also that the earth's anthroposphere is deducted and therefore likely flow more rapidly. It will bend or deform if you apply enough force to it. Then the overlay lithosphere. Amma qaamota lithosphere jedhuu fi anthroposphere jedhu sanitti himee jira. Qaamota kana lamaanitti anthroposphere kun maalidha? Baay'ee ho'aadha. Sababii kanaaf humna kana apply gochuudhaan yookaan force kana apply gochuudhaan hojiirra oolchuudhaan akka maalii ta'u inni kun overlay lithosphere kun akka isarra socho'u yookaan akka isarra geejjibuu ta'a jechuudha. So teebilii kana ilaalu. Amma maal jennee irra duratti anthroposphere jennee anthroposphere kun qaama ho'aadha yookaan qaama yeroo hundumaa angala'oo ta'ee keessi isaa baay'ee ho'aadha baay'ee angala'oo. Kanaafuu conventional current ni jira as keessadha kan inni jiru. Conventional current as keessadha ta'ee upper mantle fi crusty walitti lithosphere irra jenneera. Lithosphere kun maali ta'a deema iddoo kanarra move ta'aati kan inni adeemu move ta'aati kan inni sababii kanaaf maali ta'are asii hot rising current asii ol baa magmaan asii ol baati cold distinct current immoo yoo qorraa wanti qorri immoo gadi dhufaa deema asii ol baa deema qorraan gadi seenaa deema jidduu kana keessa conventional current kun immoo dacheen akka crusting kun irra socho'u taasisaa jechuudha irra socho'u taasisa. Thus if the anthroposphere move by conventional with the rising current carry heat toward the surface at ocean ridge and the descent current sink at subduction zone after losing heat to the surface. Amma yeroo conventional current kun anthroposphere keessatti humni ho'aan kun dabalaa deemu dachee irra kan jiran immoo kan akka ocean ridge fi kan akka immoo maali wantoon ulfaatina qaban maali ta'aa deemu gadi seenaa waa'ee deemaniif nyaatamaati kan isa deemu. Kanarraa kan ka'e sarfeesii sunniin maalidha ho'a isaaniirraa kan ka'e nyaatamaa erga deemanii hir'achaas gadi bu'aas waa'ee deemaniif heetiin isaanii immoo hir'achaa deema jechuudha yoo ol bahe. The briefly plate reach to top of the conventional coil will be forced to move over the surface being since drag along by moving anthroposphere. Egaa kana ta'een booda kaa maalirratti kan isaan deemanii anthroposphere qaama anthroposphere kanarra move ta'uu jechuudha. Egaa kana fakkaata ittaan sudaan mojar geological process kan jedhu kana jechuun factor that change the earth surface feature of the earth surface kanneen jijjiiran wajjin ilaalla jechuudha waan hordofaniif galatooma.